Shee Hamza dhaga'i badiin jaraa qoba qobaadhaan ni hubadha. Garuu badiin kan kaate maalirraan dhufte ka jedhudha. Kunis Oromuma sheerii waliin gochuu jira. Sun dhaabbachuu. Yooyyaa harka fuunee ashamaa akkam jirtanii hordoftoota chaanaalii kiyya nageenyi kiyya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Har'a waanuma gabaabduu tokkoon dubbachuu dhufee waa'ee samuuna kana karaa sooshaal miidiyaatiin xiqqoo waan gurraafis namatti ulfaatu wantoota deemaa jiru hin beektanii waa'ee goota jaarraa abbaa gadaatii fi akkasumas goota keenya abbaa jifaar ilaalchisee rakkoon maalinni kana achittis rakkoo baay'eetu kakka'aa turanii. So amman deddeebi'ee baay'ee akkasii immoo wanticha amma sadarkaan inni amma irra jirus immoo hedduu guddaa wayiiti. Kanaaf waan tokko lama jechuu barbaade jechuudha. Kanaaf akkuma ilaaluu jalqabdanii viidiyoo kana laayikii yoo gootanii sa'a muraasa keessatti laayikiin isaa yookaan ol ka'u yoo ta'e yookaan immoo viidiyoo kana gimaashii isaa yookaan dhaggeeffattan yoo ta'e namoota baay'ee bira qaqqabuu danda'a. Dhaloonni garamitti deemaa jira? Dubbiin kun eessaa ka'ee eessa deemaa jira? Garam deemaa jira? Amma immoo eessa ga'eera waan jedhu irratti waan hin argee fi waan hin sooshaal miidiyaa kana irratti taajjabe tokko lama jedheetiin isiniif qooda. Dubbiin kun yeroo kaatu akkuma gabaabduutti kaatee akkuma xiqqaa takkatti kaate jechuudha. Dubbiin kun deemtee fagaattee amma namuu bakka sadarkaa amma jimmatti jimmarraa hin fuudhinaa warri jimmaas immoo Harargeerraa hin fuudhinaa wal jalaa baasaa abbaa manaa akkas ajjeesaa ilmoo ajjeesaa sadarkaa kanarra ga'amee jira jechuudha. Simbirroon baar jette baariin hanqattuu jedhan jecha qofaa hin seenaa wantoota irra deemaa jiru kan mana tokko keessatti nama 5,000 nama 2,000 nama 3,000 taa'ee nama 500 nama 400 taa'ee dhaggeeffata. Namoonni kun hundumtiyyuu kaameeraa ofirraa qaba. Hunduu waraabee dhaloota achi kaa'aa jira. Meemee waan dhaloota dhaalchaa jiru isin galeera. Waan yeroo garaagaraatti wanti baay'een uumamee jira. Walitti bu'ameera naannoon tokkoo fi tokko walitti bu'eera yeroo baay'ee. Inni kun an xiqqoo kan addanatti godhee dhufee dubartiin tokko akkas jette. Dubartiin Harargee tokko akkas jettee gaaffii gaafatte ijoollee. Ani abbaan manaa kiyyaa Jimma ilmoo kiyya akkamiin godhe isallee in ajjeesaa ilmoo kiyya akkamiin godhattee gaaffii gaafatti. Kaan ilmoos ajjeesii jedha. Kaan immoo lakkii ilmoon ajjeesiin ilmoo aadaa seenaa duudhaa akkaataa kan keenyaan guddifannaa abbumanurraa ajjeesii. Sadarkaa kanarra ga'amee jechuudha. Egaa kan itti aanee dhufu wantoota baay'eetu jira. Walirraa hin fuudhina. Warri wal fuutan walirraa gadhiisaa. Rakkoo kana qabaadhe miti waa'een kana dubbataa jiru. Iluu ta'ellee ilmuun fuudhee jiraan fakkeenyaaf. Ofirraatii miti. Garuu garam nu geessaa jira wanni kun. Bor wanni kun waan achi kaa'amuudha. Dhaloonni maalluun jedha jara keenya. Maaliif warri Harargeessi warra namoota jara dura jiran maaliif hin dhageenye? Warri Jimmaas warri asirraa ruumii kana banatanii akka kanattis gaafa ijoolleen Jimmaa muuxannoo qabdu olitti seentee ijoollee dhiisaa dubbii kana jaarsummaan qabee jira irraa gad dhaabbadhaa. Waa'ee jara kanaa hin dubbatinaa maaliif wal dhagahuun dadhabame? Bakka garaagaraa argaatiin jira. Ijoolleen Jimmaas ol seenanii warra ijoollee Jimmaa taa'anii warra jaarraa abbaa gadaa rabsu dhaabi dubbii kana jedhuuniin seenanii tasgabbeessuu yaalaa jiran warra namni waliin dhagahamaa hin jiru. Akkasuma ijoollee Harargee biras ruumii sanas biras ijoolleen garaagaraa seenanii warrumti Harargee dhiisaa waan kana dhaabaa mana kana cufaa bahaa gaafa namni jedhu noo jedhu wal dhageettiin humni jedhamu dhufaa takkallee hin jiru jechuudha. Ani kana yaachise warri akkasitti gad dhaabbattanii akka kanatti nama arrabsitan akka diina tokkootti wallaaltan kun diina baay'ee qabna ture ka harka nurraa mure ka arma nurraa mure. Haga samoona kana akka kanatti wal ijaartanii Oromoo irratti akka kanatti gadi ba'ee walitti injiratu kan diina kan keenya akkas nu godhe sana irratti akkana gadi baanee duullee beennaa. Arrabsoollee haa taatu waan fedhayyuu haa taatu akka kanatti bifa qindoominaatiin gadi baanee waan kana takkaatu akkanatti irraa dubbannee irraa akka kanatti daaraa irraan kaafnee beennaa. Hugni kan keenya walumarraa walirratti Oromoo fi Oromoo qofatu walirratti hugna qaba aangoo qaba wal arrabsuu irratti waan barbaade wal gochuu irratti gorsa irratti afaan tokko namni gadi ba'ee ijoollee Oromoo Amaaratti heerumina namni jedhee takkaa gadi ba'ee darbitee akka kana bifa sooshaal miidiyaa kontirool godhee uumamee beeka hin jiru.
humni kan keenya haga yoomiitti nu ofirratti qofa. Akkamitti humna walirratti argisiifnu kana maalii fi diina irratti maaliif hin argisiifne? Bori'oo maal jenna? Osuma kaanee nama nagaa taane viidiyoon keenya lafa kaa'amti. Bor dhala keenya targa. Ilmoo keenya maal jechuu deemna gaafa afaan akkasii baalagannee ganda tokko arrabsinu. Ilmoo keenya maal jenna bor? Kan hin fuune bor haadha manaa isaatiin bor dhalootaaf achi ta'a maal jedha? Ijaaf ijatti immoo gaafa walitti dhufan immoo maaltu jedhama? Maaliif xiqqoo waan iyyaanne kana? Namni lama dogoggoree fi namni ijoolleen jajjabduun ija namaa kana dura taatee jirtu gadi baatee walitti gadi baatee akka kanatti wal arrabsuun qaanyii oliiti jechuudha. Abbootas gabbahaa beekaa keessan dhagahaa wal dhagaa. Dhiisaa meemee waa'ee sooshaal miidiyaa kana sooshaal miidiyaaf annaaf hin galle wannoonni isin deemaa jirtanuuf yan. Duruu dogoggorra akkasii duruu uumama inni ammaa kun maa inni faayidaan irraa argamaa jiru maalidha? Maalidha faayidamti irraa argamaa jiru? Aboo borii yelluftanii warri gamaa fi gamanaa hundumti keessanuyyuu dubbii kana dhaabaa dhiisaa keessaa bahaa waan kana keessaa. Wallaahi yelluftanii. Bu'aallee hin qabu. Wannoota waan baay'eetu ajandaa nu ta'uu danda'a bar jara keenya. Waan baay'eetu ajandaa nu ta'uu danda'a. Sabni kan keenya bakka garaagaraatti beelaan dararamaa jira. Qabeenya isaarraa buqqa'ee maatiin bakka takkatti jilmaan dhumachaa waan meeqaatu nurra ga'aa jira. Wannoonni sun osoo silaatu nu ajandaa ta'uu qabu nuti asirraa gadi dhufnee dogoggoroota namoonni muraasni gadi ba'anii yookaan suuraa gubanii akka sirri dogoggora sun nutis immoo irra deebinee dogoggoruu qabna. Irra deebinee waan kana irratti gochuu qabna waan akkasii kana. Waan kana dhaabbadha. Hundi keessanuu dogoggora guddaarra jirtan. Karaa kanaanis isin lamman dogoggora jirtan. Tokkoffaa irratti beekaa keessan dhagaa hin jirtan. Warra jalqaba humaa keessanii of dura keewwattan dhagaa hin jirtan. Borimmoo kan isin qaqqabu jaruma kan warruma sinarra dhagahuu dhabdan kan akka Oromoon iyyuu osoo isin dhagahin jaruma sinarra isin tuffattanii gaafa jarri gastii ol isin ba'anii isin gorsuudha yookaan waan kan isin tasgabbeessu gad darbataa jirtanu kanatu bor isin qaqqabaa jechuudha. Seenaan kan kee akka hin bannee fi seenaan hin balleessinaa. Dhaloota balaaleffatamu nun godhinaa. Dhalli dhala keenyaa teessanii na laaltanii dhalli dhala keenyaa nu balaaleffachuuf ta'a jechuudha. Wannoonni kun hundumtuu lafa taa'anii in arganii jechuudha waan kana cufayyuu. Akka nuti wannoota akaakayyuu abaabayyuu kan keenyaa waan jarri hojjetaa turan nuyyuu aga muraasa iyyuu argaa jirra miti. Bifa barruutii illee kitaabaan illee teekinooloojii yeroo hin jirre keessatti iyyaafannoodhaan arrammoo teekinooloojiin kun akkanumatti akkuma kanatti lafa nuu kaa'ee jennaan bor dhaloonni akkanatti taa'ee nurraa ilaalee yookaan akkasumatti wal fixa yookaan immoo jaarraa kana balaaleffataa jechuudha. Aboon maqaan hin balleessinaa. Namoota barataa fakkaatanii walumaa gala wanti jechuu barbaadu waan kana dhiisaa keessaa ba'a. Warri foloo barbaacha akkasii godhattanus. Warri aboo laayikiin foloon takkaa maallaqa itti argattanii beektanii? Takkaa maallaqa itti argattanii? Laayikii meeqaa argattan foloo meeqaa yoo argattani maali kanaaf deemamaa jira malee maali wanni kun? Rabbiin sinitti haa ta'u dhaabbadha. Hin bareedu nurra hin tolu nurraa kun. Waan baay'ee qabna. Humna amma walirratti agarsiifnu kana diina irratti haa agarsiifnu mee. Mee diina irratti agarsiisaa mee akkanumattu arrabsichumtuyyuu hin ta'u miti haa ta'u mee hin ta'ayyuu akka jettu. Aboo arrabsoos maal akkanatti rabbi sodaadhaa wallaahi an gurra kanatu laa gurra kana nadduudee bar dhagahuun dadhabee hin cannaqame mataa rifee anjismii kiyyaa hundaa akka hee dhaabbatee bar nurraan tolu kun in darba yeroon kun bor waliin yeelloftanu jecha sana bor amma inni akka nama waraabamee gadhiifamu inni dhaggeeffattanu akkam taatu bor hin jeeqamtanu
sammuun isin gadhiisu ani emotional ta'etu waan akkasii dubbadhe waan akkasii kana ta'e barga waan ansafuudhaaf hin dhiise bar waan dubbatamaa jiru waan baay'eesaa wallahi natti ulfaate waan jedhamaa jiru subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ulfaata afaan namaatti ulfaata kanaaf dhiisa nagaa uumaa jaarsummaa qabamee jiru jaarsummaa sana irratti argama hundumtuma warri moosifachi deddeemtaniis nama 5 10 qabattanii mana babbanattanii keessa teessanii waan kana inni kaanis kibriitii qaqqabattanii teessanii suuraa gubuudhaa qophooftan dhiisa waan kana waan akka suuraa gubdanii dhiistanii waan takkitti bu'aa takka illee hin qabu waan takkitti kanuma isiniin jechuu barbaada galatoomaa nagaa buusaa Oromoon nagaa jaallata nagaatti